بيتا كيف ماشي كلامي همينيا نما قبا دويسان همينيا دلقا عمل لك يا دبتو غير كدبتشون قبضو خير وجرات ما شكينا ما من دلوبني مره بلا دلوبني موتو دغرتو دبا يسالف انجل انا جري مني نولي ناتو دند نبكو يا تاتنكا دغيفدو اركان فيغني دغيفدو እሺ إنه والله ولي أرارته كافي مكلتي ده بسيطة تركي نما تقرأن قبيني سيف تكما كرر تجري يوم والله لنا تكما أنا مبارك والله هنا عرف سجل أجراني إيش كوي ولا تسيف ده قباتي سينا سينتي ولي ناساتي إني سينما ميدياتي نما واسو بيكو أتي نما واسو بيتو ولا ما ناسا فيس تو فيس مالي في ولا إنترنت تو جل تنوف لا أنا ما دوكا في تماسو بفي وقام فدا أنت كما والله إن كيف ذلك فيه الجنين إن أرى في الله لولا إنه دعنا ما تدخلت إن أرفسات رياني كانوا يجوا نما دعنا ما إن أرفسايو وفما اللي أرفمه وفما اللي كذا جارو ما نمت فيه ده نسين دبرو مورالي أكمل أما فكنا دعنا ما تكرر تجاهيران كنا هو ده تطلع جيمي تبتاتو مجرتا أدامت جيمي نلاقي ما تبت جيمي بيلا ما ليه تبت وان نقول ما gide kiya qofa kadhaata gide keessanii qabsaayaa quuqamaa sabaa ummata gargaaru nangalo kidini nama hubatu nangalu ani ammallee durallee homaan jenneen ammallee homaan jedhuun fuuldurattillee waan jedhuun zannillee ittiin banne ka udda ganamaatiin arrabse jedhan anillee ittiin aaru rabbillee ittiin dhaarin hin gaafadhus rabbillee isan gaafatu afoo inaalillaahi ka durallee hin jenneen mindin noono what is wrong maaliif waliin nu fiduu barbaachisa nama lafumaa ka'ee na arrabse jedhee ajandaa uumate wanoo jedhu walitti dhufu maaliif barbaachise amma ajandaadhaaf ta'ee fi riyaalii ta'ee wal bira teessanii waliin haasa'uu hin danda'amu hin danda'amu ayyee bakka yoo xiyyeeffaman taane giddiin harkisee itti isin geessu kalaas bakka tole bakka namni duraa maaliif waan kana naan jette jedhee yoo deebii dhabe nama arrabse namni lafumaa ka'ee si arrabse eegati wal bira nama teessuu hin danda'amu. Ani hamtuu takka hin jenneen afaan irraa nan baane. Si galamii? Nama arrabsanii ka'anii mootu hin danda'amu. Bakka. Asli koy Mubarak takka. Anamma waan nama jedhe kanarraa ni hubadheen waan nama jedhe kanarraa ani ofii koo akka dhuunfaa kiyyatti tokkummaan hordofuu hin beeku waan inni wanni godhu. Sababiin isaa namoota ni bilookii godhe keessaa tokkodha waan ta'eef. Garuu haasaa amma Mubarakaa sa'urraa ani hubadhe viidiyoo sirratti waraabee asliin jechan taane na jedhee na xiqqeessee jedhee himaa jira. Wanti kun immoo gaarii mitiiti wanti gidduu keessan jiru maadha walitti sin araarsa viidiyoo sirratti waraabuu hin geessisu jedhee akka obbolummaatti kan inni dhufe. Akka ala akka yaada kiyya. Ana bira hobuu hin jiru zanni takka hin jiru ana bira qulqulluudha. Kanaafuu Mubaarak irraati ati akkasitti dhageessi jechuu barbaade. Ana bira hobuu hin jiru wallahi waa takka. ما تكافش يعني أما ما تقول بتاع أستاذ أحمد أني ولا تفيدي تو فيس غير ميديا أنا إرجع في رودي مني أولي بولير ولا تفيدي أصلين سكولاتي تكمل كولاتي ولا ناساني لكي سينجني لكي سينجني ولا إنجني أفضل الله لمه كل ما تيسراو كجدولا إني مو أصلين جري نانا رفامه كيسا بويه كيكالا نانا رفسامه yeroo keessanii geema heydar gastii miti kuni gastii miti heydar geemiidha malee kanaafuu gaa erganni lakkii walitti dhufuun barbaadu jedhee gabaabsina barbaachisu soddaa kabaja soddaa fagoma ijoollee sanyii mootii soddoota kiyyaa kabajaa qabaa duraanillee hin tuune jecha jedhe mootuu tikikkil nu yaalkutu amma bari isin murteessuu dandeettanii bari jecha viidiyoo dhageettanii mi viidiyoon sun jechichi sirriidha jechichi matoo bamatoo waan itti qaanfadhuu miti waan qaanfadhuu fi waan mooraalii namaa tuqu hin jenne maqaa namaa meeshin namitti natti godhuu dinnaani si gala miti atuu onnee godhatteen Johari jalatti koomentii goote
poostii ijoollee xixiqqoo maa sodaattaa wama namni kamuu jedhu. Inni immoo gaa'isa kana maamna xiqqeessee yookiin Mee maal jedhee Maqaa qoyi maa sodaattaa jedhee. maa sodaattaa jedheen jennaan tokkummaan viidiyoo hojjete akkamitti viidiyoocha dhageessee kee akkamitti ijoollee xixiqqoo naan jedhee sheer tarii mention yeroo godhu sheer ta'a sheer godhee raabi alaaluu adiisuun beekuun. Argeera. Okay argee natti callise akkasii miti akkas naan hin jedhu. dhugaa dubbadhu na jedhaa jiru naanas jalaa joo maal argeen dhugaa dubbadhu waan mubaarak gaafadhe irratti waan goonu jecha malee namni callise najaa bayee jedha nabiin keenya nagaa rahmatan irratti abu. Nuti nagaa callifne bara. Deebiitiin deebisu mubaarak kanaafatti hiriyaadhami wajji nyaannemi waloorii walqixa qabna hordoftoota walqixa qabnaami. Osoo ati halkanii guyyaan irraa ilaante deebisiin deebisu. Bakka yeroo gaarii qabaadha. Isin hin jaalladha. Waa tokko sitti maali? Gidduudha asii gidduudha baaneera. Kalas. Yeroo tokko. Nama guddaadhaan yeroo nama arrabsu qabu abbaa durbaati ijoolleen tiyya heeruma geette mucaan kiyya fuudhaa ga'e akkamitti miidiyaa kanatti namaa wal qabee haadhatee akkas warii ilmoo karattuu sanyii karattuu namaan jedha rabbi jedhii soddoota qabaa kun wal jala soddoota ta'aara ijoolleen tiyya fuudhaa heeruma geette dulloomne nuti amma jaannata galuu barbaanna kanaaf yoo waan gaarii hojjechuu dadhabne afaan keenya walitti qabannee najaa bahuu barbaanna. Kalas bakka dhaqeenyi dalagaan qaba argaa. Nagaan bu'aan jiran erga walitti dhufuun hin taane rabbi nagaa. An nagaya anaaf nagaya nageenni bu'eera kalaas. Laa yoo wanni goote asli dhiifama waliin ilaa amma fakkeenyaaf sodaa dhalleeti hiriyaa dhalleeti miti hiriyaa mubaarak. Wallaahi. Hiriyaadhas waanuma fedheefu inni iyyuu nagaa filatee jechuun anaaf hiikame erga mucaan kun jedheeti erga tokkummaan akkas jedhee siin miti namni iyyuu boor. Namumti biraa yoo waa tokko ituu siin hin jedhii yoo inni fakkeessee waa jedhee siin wanti kun of xiqqeessuu taati waan akkasii nama jala deemtee waan akkasiif deebiin kenniini ati nama akkasiidha jedhaati achumaan mucaafis gorsa kennaati seenaa haasofsiisa atarraa haasofsiiti kabajama mubaarakiif jedhiiti. Lakkii kabajni jiru maatu na kabajeeyyii lakkeedha. Qoy waan hin jedheef hin qaba yeroo tokko asli maal ture beektaa? Juwaariin hin qeeqen maal jedhee gadi bee waggaa afurnatti fakkaata ennaan ati warri sheekota tokko jettee nam tokko warri qubeetii waa dubbistee jettee yeroo sana qubeetii waa dubbisee kana naaf jedhataa jedheen yoo man qubeetiin dubbisatee iyyuu kun ko farrabsuudhaam la deebiin kennu asliif hin jedheen yoo naan jetti ta'e jedhee shakkii dhabar sababni amma gaafati maqaa koo dhootuutti ani siif deebiin kennu an akkun yaada kiyyaadha amala kiyyaadha yookaan ejjennoo koodha amma immoo mubaarak hiriyaa keedha isin kaayiroo keessatti wantoota dheeraa waliin dabarsitanii jaarsummaan dhufe waan ta'eef jaarsummaa isaa irraa fuudhuu qabda fidii haasofsiisi. Jaarsummaan dhufne. Maaliif dhufe? Ishee walitti nu fiduu dhufe. Jaarsummaa dhufe. Laa wallaahi. Dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu akka tureeti booddeessi. Iddoo waraabnee deemaa jira. Dhageessa ayyaada kennuu dhaggeeffadhu. Dhaqeen tokkummaan jedheen gastii irratti ustaas dhaggeeffadhaa kaasi. Inni kun lolaa walitti nu fiduu dhufe. Tokkummaa maaliin jedhanii kunooti akkana akkanaa jedhe. Akkasii tokkeen jedhe ati siriyaa kooti. Inni siriyaa kooti. Hiriyaa bira darbitanii obbolaa kooti. Isin lammanuun jedheen akkuma kana nuna taajjaba namni. Isin lammanuu obbolaa kooti. Anan misenjera saasnan qaba. Misenjera keellee nan qaba. Natu keessaan nama dabaladhee yoo barbaadan yoo barbaachise. Keessaan dubbannee qalallee goonee xumurraan jedhe. Isinii galeera. Ta'uu dinnaanan iyyi egaa kottu asli mana koo. Kottu bolu mana koo. Warra jedhamu miti lamman jaraayyuu. Kanaa jedhee maalan godhe. Bakka qoy laayifii galeetanii lamman jaraa walitti fidanii hin bayachi. Isinii galee. Yaani amma beekaa nama rakkisaartu malee lakki siin hin jenne. Siini miti garuu akkas naan jette. Alla kakko nagaru. Gabaabsaa dubbii. Rabbii sodaachuun gaariidha. Walis kabajuun immoo dhugaadha. Qirreelee kee wallaahi. Suma dhuguma. Otoo siitii garuu tolee siin jedha maaliif hojiin nyaadhee dhugee siin kabaja tolee jedha.
amma Mubarak amma isa dhugaa feetama osoo feetama Mubarak akka nama bilaa natti haa ta'u taasisu. Dhugaan fedha. Wallahi an isa xiqqeessuuf akka tuffiitti hin jenne isalleef hin jenne. Anaaf jedhee inni na waliin haa ta'uu hin danda'u. Ani waan namni osoo ani itti yaadin na hubate intin adeemu. Sigalemi yoo jedhellee wanti an jedhe sun waan itti gaabbu miti waanuma sirrii jedhe. Sigalemi an caammamu Jawaar keessa dhaabadhee jedhe bar. Obboleessa kiyyaatti osoo namni dhufee si himate bar ana sinatti himatee Jawaarii wal bira qabee himatee ka Jawaarii guddaa sanuun sodaatin Mubaarakiin maal sodaattaa jettaan. Dhugaadha ammas bakkeen an dhaabadhee jedhe achi lakkii na xiqqeessee yoo ka ta'u taate isinuyyuu kompeer godha bakka an dhaabadheetiin hin dubbadhe. Amma si galeemi an achi dhaabadhe gizee jedhu kanallee maqaa meeshin naa godhuu didde mucayyollee inni natti finne usmiyyee fi dhufaan natti fidee siin kiraara bara gaa duraa jaarsummaa gizee isin ijoollee jettu an usmiyyee fa'aa warra natti fide warra gaasirra wajjin turan seeyaan isan seeyu amma si galeemi waan an quban qabne waan an hin yaadiniif naaf jedhee miti shiggireen lama ምንም ይመጣ ነገር የለም ሀግማ ቤኩ ደጋናማ ትገትረ ጦልጉረቴ ከዳቱ ይንጃን ከምናም ከዛ በተረፈ የሚመጣ ነገር የለም አን nama akkanumatti hojii lama kaanii afurni egajaasummaan kun milkoomne gaafatu malee jedhanii gurra qabatanii iyyanii lafumaa ka'anii wajjii haasa'anii miti asli ka xallaa ነው achumatti jiraachuu namni ana taatu gastii namaan dhaqu no problem ይቻላል እኮ ምንድነው ነው ችግሩ አኒማል yoo wajjin haasa'ellee waliin dabalamu hin jiru yoo wajjin haasa'uu baadhallee wayna irraa hidhatu hin jiru egaa asliin na xiqqeessee jedhee haa ta'uuf namu waan hojii isaa argata wanni irraa hidhatu hin jiru wajji yoo haasa'ellee maaltu naa dabalama yoo akkuma na arrabsu kanaan 24 sa'aan arrabsellee maaltu narraa hidhataadha ko miidiyaa kanatti hin beektu ati namni waggaa sadiin arrabsaa hin jiru guyyaa tokko achi garagalee ilaale an nama osoo namni na arrabsu badii namaa waa akkasu deeggadda iskiriishuutii isin agarsiifne nama nagaa qabuumi hiriyyaa kee deeggadda maal si garsiise ani boksi dabarsee nama kennuu miti qabrii qabdaa dhugaadha argeera yaa rabbina kenne argeera wallaahi nama akkanumatti isin laaltan baalagee akkasiiti miti an xilaata kiyya yoo taate dabarsee isin kennu anan wallahi dabarsee nama kennu qabrii qabda akka kadhu deemi quraana qabi soboete nama waggaa sadi na arrabse dabarsee kennuu didiyaan an nama akkasiiti ibin xilaata kiyya yoo taate dabarsee isin kennu si xiqqeessuu miti so atin kun waan dubbatu mirga dubbachuun qabdu kayyar yoo jiraate ሽክር የለም አመን ዱሎብነ ማለት ኡፍለ ዱሎብነ ሞቱ ደጋርቶታ ባየ ቀምና ሞክሩት መሞከር ነው ጎቱማን ሱን ሲንኬሳ አምባኔ ወዱሎም ተነስ ሉቄዛ አምባኔ ኤላ አስሊ አኒ ሙባረክቲና መረሬና መለ ሲቲ ቤረምኒ ሬጀን ቀበረታኒ ፈኬኛ ፍኖርዶፉ ሲናን ኦርዶፋ ሚኒ ሙባረኪና ኦርዶፋ ጋሩ ሳን ኦርዶፉ ብሎኪ ጎዴ ወሎሌቹ garuummoo maali nagaan jaalladha bakka Mubaarak kanatti nama rareenaan akka dhuunfaa kotti wallaahi isatti nama rara ani qaamaanis isa nan beeka ollaadhallee takkuma ollaadha sitti jechuudha achitti sitti walitti dhiyaata garuu isatti nama rareenaan kunoo aniyyuu silaatii anati abidda qabsiisi akkamitti akkas goota akkamitti akkas taata jedhamini silaa garuu laa akkas miti akkumatti nama waggaa sadii guutuu na arrabse dabarseen kennoodheen dhiise screenshotiin bira jira jettee amma ragaa Mubaarakitti dhiyeessite kana silaa ani nama kana duukaa walloleera nagaa buusuun hin ta'u jedha dhiisi mucaan sun baalageedha akkasidhan jedha miti silaa hin jedhamu ana duukaa wal dhabe malee anaaf sirrii ta'uu dhabe malee asliif Mubaarakiif sirrii ta'uu danda'a kanaafiyyuu
arra jaarsummaa mubaarak kanarraa fuutee booriif immoo hawaasa si ordofuufis waan kana barumsa kennaati darba namni tokko maqaan isaatuun dhahameen ofitti as qabee akkasitti haasa'uunis akka sirrii hin taane mucaan kun xiqqaadha umriitiinis jechuudha naan gadi siin gadidha asli gorsa iyyuu xiqqaan jennaan dhufee isin arrabsaa booda kun anuyyuu akkas jennaan lolaara xiqqaan jennaan laa nama nuun gadi umriin isaa jechuu qoote habiibii eeshi kanaafuu maal jechuu barbaade nama umriin isaa nuun gadiidha garuu beekumsaan nu caaluu danda'a beekumsaan nu caaluu danda'an umriin isaa nama nuun gadiidha waan ta'eef ati akka obboleessa hangafaa ta'iiti deemsa kelle akkas godhadhu jedhi achumaan gorsa kennii fi dubbii kan akkas godhaati gabaabsa. Kuni ala dargin. Nama lafa ka'ee naa dhufte takka dubbisee beeku ala dargin. Asli obboleessa kee alaali. Kaayyoo biyya. Bakka. Alaaraa si beekteef sila. Ala dargin. Mataa korra jirtaneette. An takka nama lafa ka'ee naa dhufte wajjin haasa'ee beeku. Asumatti kaadun ta'uu lafa dhabuuse Ustaz Ahmadi alarasi jettee kaate jecha isaa inni qabu diduun immoo gadi buusuu jechuudha akka hubannoo. Ahmadiin hin agarree Ahmadiin is chamboo jedhee mubaarakiin arrabsu. Laa ilaaha illallah. Asliin afaan isaa baratee moolti na buusee afaan isaa baratee gasiko hin hordofu asliin choo jedhee nama kuta amma. Sodaa kooti jennaan bakka amma wala footoo keenya gaddeebisee taa'ala. Kan waan nama bara akkaataa fuula fi zaata namaatti wajjin dubbachuu beekne bara. Bakka akkas taatu gaaroo gaarii qabaadhaa. Isin jaalladhaa. Doktor dhufuu keetiif thank you. Sitti mesenjeran dawwaleetan si cinqaa ture. Ustaaz Ahmad kiyya qaalii. Ati maa dawwalaa turte mesenjeran? Narraa qabi isin jechuudha wallaahi. Ambar waan gasira kooti itti akkasitti waan ta'e nagarramte. Nagaan oola bakka. Gastira kottu. Gastira kottu namaan jedheen beeku. Takkaan jedhu. Akkasumaan jaalladha. Gastira kottu abalu. Gastira kottu abalu. Manaaman. Hin jaalladhu gastira kottu. Achitti dubbadheen deemeen. Gastiin walitti simbiduun itti jabaatee naanii bakka asuma qaleetan lamaan keessa walitti waamee naa milkaa jedhee ture. Milkoofne. Kanu. Amma dhageeffadhu. Isa mumkin akka ijoollee safaraatti wal beekuu dandeessanii keessa isaan beektu sitti himaa. Dhageeffadhu walakka. Ana na beekta keessatti. Amma si galame. Hammeenya namaa qaba. Dho'isaan hammeenya dalagaa. Amalli kiyya kalafaatiif asirraa gargara ante badambi taaqala. An yoo aare afaaniin waa jedha malee akka baalagee hin taane fi akka hammeenya namaan qabaanne hin beeyta. An isa birallee yoo dhaqee wanni narraa hir'atu hin jiru. Garuu akkaataan ani itti nama keessummeessu ulaagaa mataa isaa godha. Akkaataan nama itti ofirraa dhoogullee ulaagaa mataa isaa qabu. Tokko mucaan kuni nan gaafanne sin gaafanne asli maa akkaanaan jedhan jenne viidiyoon hin dhaqqabamaa bara. Daqiiqaa 5 keessa viidiyoo 2 hojjete kalee galgala ala jiraan. Haa ta'uuf takka way nan gaafanne way viidiyoo sanuu mureenaan ergine way si huyyuu gaafatee ati nan gaafanne dhaadate. Ganama gisee hirribaa ka'ee hin agarree laayivii seenee wal gargaaraa turan gastirraa minaamin geemii kiyya taphataa ture. Amma wanti jedhamu jedhame viidiyoolee lamaa sadii waraabame deeggartoonni illee gaastira duudee caffarame haasayame ajandaan oo'e asli tokkummaa xiqqeesse jedhame abbaan lole eega namni meeqachirratti yaada kennatee na arrabsee koomedii xarrafamee aljalatti waxalamee lolli dhumee ammoo yatame waliin dubbachuu maaliif barbaachisa? Tokkoffaa jalqaba waliin dubbachuun jalqabaa bara. Kira dhumarra deebisee bara. An namatti hin jaljaru hin beekta. Saugaa kata xaallaa lafumaa ka'ee nama yaabadhu akka jinni nammoo asirraan erga jinni na se'a malee nama rakkoo irraa qabu
dura ke kuno Marqosi kana yuba gafide dawwale itti madde bek mubarak riya keti abo amuca kanen jaladha wajji nyaanne narra qabi jere mana ke jira ta itti dawwale bek kuno Marqos kana himbe kuran hajeru siman gafa wala lechu annama tokko yoo zanni itti bade dura nama sanin gafadha e gazi hiriyatti madda itti debi'a gize inni qay masmari tare deebisa mucaan kun amma eegaasonni sun isa fakkaate anaan bilbil siin bilbil abdiin bilbil hiriyoota itti dhiyaatu meeqaan bilbille hin gaafanne nan himanne lafumaa ka'ee dhiifama gaafachiisa akkas godha jedhe viidiyoo hojjete osoo ani hirribaan kan ganamallee hirribaa kan yeroo laayivii seene eega koomentii jalatti galti irratti namni meeqa arrabaan asii waan danda'u dhaqee waliin dubbachuu maa jechuudha. Yanoo du'ee lafa jira haga danda'u na tumani warri koomentii caccabsanii mee maal jettati waan kana. Ani akkuma nageenanii. Kanaa kenniiti dhiifama guddaa isin namoota gurguddaadha. Garuu immoo guddummaa keessa waan an kabaju keessaa inni guddaan tokko nama kabaju dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kabajaa keessanii fi akkasumas isin warra yoollee badiin tokko jiraate deemee waa fixuu danda'udha. Teessa sileenis tokkummaan sun digeessan jechuudha. So amma ilaali namni walirra waa hubata asii dhaggeeffadhu. Yoo fakkeenyaaf inni achirratti gastii irratti namni yaaduma garaagaraa kennata. Utuuti mana banteellee biratti dhufan yaaduma kennata namni. Sigalee namni badaa walitti bu'iinsa namaa barbaada malee utuu namni waa takkarraa dubbatee ajandaan baay'atee barbaada uummanni keenya. Ati waan gochuu qabdu. Walitti sin fidee miti tokkummaa akkam fayyaa keetii nagaa. Maali wanni ati mana banattee narraa hasaatu? Jettanii quubna garaa walitti dhuftanii bifa tasgabbaa hundi keessa nama guddaadha. Waan amma dubbatte kana isatti dubbattee yoo amansiiste maal rakkina qaba? Ana isaatu yoo amansiisuu baate maal fida? No jechuun waa fidaa osoo hin taane jechuun dhabuun bayeessuma miti jechuu barbaadu. Malee waa fiduummaa atis innis walumaa asumarraa wal loltu malee yookiin wal cinaa. Lolleen ambaraan hin lolleeni. Yaa jechuun inni kaa'amma fakkeenyaaf waa wayii misunderstand haa ta'uu ati jettees haa ta'uu tarii koomentii sana akka malee subatii haa ta'uu waan amma dubbatte kana bakka inni jirutti kabajaama waliif jettanii wal amansiistanii wal biraa deemtan maa rakkina qaba. Isin ijoollee abbaa tokkooti Oromoo hundi keessan. Yoo wal bira dhuftanii haasoftanii dubbii itti namni nama waaqa fedhe nama arrabsee ka'ee eegasii walitti dhufuun kun maal jechuudha Maarqos? Isa simoon gaafatta kaachumaan. Waan godhaa gaafadha nama fakkeenya barreen gaddaa. No sin fayyadu malee uummata barumsa. Ana na fayyada. Istiraatejii sitti maan amma fakkeenyaaf ibsaa wallollee waggaa meeqan arrabse anaa ibsaa deebisu argite ibsaa abbaa jaalalaa. Mubaarakii wallollee namni waliin nu fide araaramne raachuu wallollee namni waliin nu fide araaramne turumbadduun haqa araan arrabsaa jira takkaa walitti dhufne an nama na arrabsu ilma Oromoo kamuu hijaa qiimii ittiin qabadhu. Rabbi sin gaafatu, mootummaan hin gaafatu, namni sin gaafatu, yaada qabu narratti ibsata dhumate. Abbaan fedhe yoo na arrabse aarii ufii gidee buqqifateetti hin ka'e garaan na haadhiisu afoo hin illa. Anamma fakkeenyaaf tokkummaa fi mubaara kana birati tokko wallaahi aarii ittiin qabu. Garuu maal inni amalli kiyya akka addaa abbaan fedhe yoo na duuba taa'ee na arrabse na wajjin dhufee naa ta'u gastillee namni waliin nu fidee wajjin haasu. Wanni nu tokko hamsu dhimma Oromoo irratti tokko alleqa. Oorruu kiyyanatti hin dhiibne, oorruu isaa walitti hin dhiibne, jaartii xiyyaara jalaa fudhanne, jaartii isaa jalaa fudhanne dhimma dhuunfatii miti dhimma sabaat irratti wal geenne waan ta'eef zaaset bazzii mangat taradunna ani tokkummaan xilaata kiyyaa miti, fira kiyya, hiriyyaa kiyya, soddaa kiyya jecha kalellee isaaf hin jenne fuula duratti illee waa jechuuf hin taa'u inni yoo jedhe immoo maftuunoo waan ayimiroon isaa heeyyame haa jedhu. Ani homaan jenneen maal waliin tana gaggara rakkoo irraan qabu. Rakkoon irraa qabaa isa dubbataa ture achumatti haa fixatu. Ilaaligaa waa takkatu jira asili. Amma si jalallee nama jira isa jalallee nama jira. Nama hedduuti nama 3,000 4,000 oltu jira miti ree. Uummanni kun maalirraa baraa jira yaada qoe tokkoffaa ammanni si himate. Waan si himate sun dogoggora moo dogoggora miti. Joo jedhee si himate walitti qoe kaa na wadhu kaa. Yoo namni walitti himatan makan jechaayirtu ani naman gabbaru. Yookaan ani waan afaan kiyyaan bahin hin jedhin. No la akka jechuu koo miti. Yeroon si hin jedhu fakkeenyaaf amma
tuffiin fakkaatu amma fakkeenyaaf inni si himate waan akkas akkasiinatti balleesse jedha yoo si himate bakka inni lakkii obboleessoo akka malee hubatte kun kana Beekaa nama lafumaa keenya arrabsu tuffadheetuma dhiisa dhugaadha tuffiidha. Okay. Bakka ani kanuma dubbachuu fi Intuu hin bar Maarqos intuu hin bara. jechuun inni waan si himate qaba waan si himatan uummata isaa dhageessee ta'a. Hin beeku waan inni himate. Okay. Ani kana ammaa walitti dhuftanii walii hojii naasuuftanii jedhe kan namni waliin taa'ee asee maara Dura bade kaa dura bade sun. Okay. Jalqabuma sitti dhiyoo nattuu dhiyoo fireendidha viidiyoo masan sheernaa haa godhu anaa jalaa callisu deebisuu fi dhabu. Yaa jechuun Anammoo osoo naa dawwale. namni tokko fakkeenyaaf waan si beekuuf si himata malee waan si himate sana immoo inni illee ofirraa dubbataa jira yooti immoo amma fakkeenyaaf waan fiduun qabu ani lakkiisan tun jettee halaalumatti yoo ofirraa antini goote xiqqoo wal tuffachuu wayii fakkaatti ka jedhuufan dubbadhe malee ani Akkuma fedhatte haa fudhatu. Anammeenyi takka isaan qabu kaleessallee isaan hin jenne yoona tuffatellee jedhe wanni fidu takka hin jiru. Akka ofii barbaadetti fudhachuu danda'a namni dhimmi rakkoon irraa qabu kamu. yaani jechuun walumatti kottaa wal birataa akka obboleeyyanii taasisachuu barbaadeeti. Namni akka fedhe na arrabsee na wajjin haa ta'u tokko hin jiru abbaa fedhe maan ta'an. Abbaan fedhe hin turre kana dura turin bare Maarqos. Mee anaafata googaa meeqa wal beeynu anaa nama wallolee jaarsummaa naa ta'an argite ati na yaadachiisin dhaqa. Amiin nagasmara hin jiru ani nagasmara waan argillee hin qabu. No jechuun annamaa wallolee jaarsummaa anaa taa'u argite jaarsummaa irra baay'inni akka ta'e nu kafee masoota keessaa jaarsummaa mubaaraki. Intaa waan bira anammeenya namatti hin qabadhu. Okay. So amma akkam taareemma xiqqoo beektaan waan uummata keenyaa kanatu waan uummatte xiqqoo kasi hundumtu daboo kanan jibban bara. Amma yoo ati illee mubaarak daboo qaba yoo asiliin waa dubbate asiliin daboo qaba. Namni nama walitti fidee dubbii gidduutii kun jiru beekta. Dhiigii keessa wal galcha namni keenya. Bal'aan nagaan tura. Meetii yaadii. Hadhaa xiqqoo rafee jennaan na baatee malee silaa